السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان جلتمتوتا في كبجمتوتا وبوليوانكي كابا في كبابا حفلي تركم تنجيني كو كان كبجا سنفاتون سنجل كم جرتان هردتوتا في جلتمتوتا تسليمتو أني نجان جرا الحمد لله رب العالمين. بقى نجرتني سنجل وبوليوانكي بعدين جرا دي فما سمونا نعمي جوينه أنا فين بدي كم جرتان نجا كيسني يعني نجان جرا الحمد لله. بقى نجرتني سنجل والله ياكما نمنكم بيكو أكما نمكم بيكتو بيكمو mana namaatiin dalagaa mana rabaatiin dalagaa saba kanaafin naamni jooyne yeroon kun amma barnoonni cufameen ture saba san biis ta'een boodatti tafee akkam jirtaniin isin jedha akka feenanillee nagaa jira alhamdulillah baga nagaa jiraattanii ammas nageenya rabbii guddaa bakka jirtan isiniif haa ta'u isin jedha kaayoo chaayinaala kanaa waa sadii chaayinaala kana sheer laayik sabskiraayib godhaan isin jedha inni jalqaba ummata oromoo rakkoolee isaan keessa jiran kamittuu kan rakkates gada dhabeessutuun akka yaada kiyyaatti bira dhaabachuu fi sagalee ta'uufiin kaayoo keessa jalqabaati. Lammaffaarratti barnoota aqiidaa islaamaa barsiisuun fedha. Waan fi bara dheeraa iddoo kana gaadheen yoo deebise addunyaa kana waan jiraadhelis waan namni irraa baratu kaachuun fedha inni lammaffaa sana. Sadaffaarratti immoo viidiyoolee gaggaarii kan namni irraa barata barnoota namaaf ta'ee yaadu chaayinaa lakkii irratti reaakti godheen galaksisuun fedha. Video nama galaksisuun gatiin qabu haa ta'u irraa barata waan ta'eef jechuudha waan ofii wanti kun gaarii jedhee fudhadhe nama biraatiifis gaarii jedheen galaksisa. Kanarraa kana fi uummata kiyyaaf sagaleen taa'ee isin jedha kan hundaa akka ta'uuf maal gochuutu isinirra jira. Chaayinaala kiyya share like subscribe godha warroonni daawwatanii baatan like share subscribe godha akka nama biras ga'u godhaadha. Lammaffaarratti immoo subscribe godha maatii kiyya ta'a maatii kiyya dabalama akka viidiyoon dafee isin bira nama bira ga'uuf immoo like godha kun isin jedhe. Akkasiin jedha inni abboleewwan kiyya sababaan dhufaatii kiyya kanarraa kana ture chaayinaala kiyya guddisaadha sababni baneef ammoo barnoonni cufamee wantoota garaagaraa ayyaana sabaaf sablammoota ayyaana hundeeffama biyyattii ture imaaraat keessatti sababa sansaniif boodatti fi irraa itti goraa bulleen dhiise biiziin ta'ee akkasiin jedha chaayinaala kana guddifadha chaayinaala kun chaayinaala keessanii chaayinaala oromooti akkasiin jechuun fedha akka hafeen immoo ni badee inshaallah fuuldura immoo yeroo taanuu yeroo argatti biizinillee inshaallah viidiyoo aqiidaa islaamaa kutaa lamaffaan qabadhe isinii dhufa viidiyoon akkasiin fiduun fedha inshaallah biizinillah akkuma isin himetti kaayyoon kiyyaa maallaqa otoo hin taane waan gaarii hojjedhee addunyaa kanarra deemuudha umurii kee rakkana gammachiisu waan gaariidha malee maallaqaa miti maallaqa harkadhees dabeetiin beekaa akka ilma namaa tokkotti alhamdulillah rabbil alamin dunyaan ni dhufti ni dabarti wanti hin dabarre hin jiru inna rabbiin karaa kee irraa jiraachisu uummata keenya immoo rabbiin waliigaltee haa kennuu fi hedduu takka haala namni kuma keessatti jiraata yeroo ammaa kanatti nima beeytanii isinillee biyya keenya biyya akkamii akka taateef sa'aatii kana ni beeytanii inshaallah irra guddaa du'aa godhuudha rabbiin inshaallah biyya keenya biyya nagaa rabbiin ufaa taasisu wallahi hedduu takka haalli itti namni jiru hedduu takka nama sodaachisa waan hedduu ijaanis arguun toletti argamu jira dhagamu jira rabbiin inshaallah biyya keenya waliigaltee nufaa kennuu fi uummata keenya rabbiin haa birmatuuf hin jedha yeroo darbilee viidiyoon waraabee hanga hunda nama bira hin geenye walumaa galatti immoo viidiyoon akka gatii qabeessa ta'uu fi viidiyoo share like subscribe godha akkasumas immoo kana bira ga'uuf yeroo baay'ee like godhaan viidiyoon akkasiin bira ga'een isin jechuun fedha warri maatii taatanii maatii kee jala jirtan akkasiin jedha viidiyoo yeroo bira akkuma isin himetti waa'ee bakka ani immoo diraamaa fi maalii fi piraankiin itti kan hin dalagu kaayyoon kiyya barnoota waan ta'eef gamoo barnoota waanuma khayrii barnoota islaamaa kan waa'ee aqiidaa islaamaa qabadhe dhufa akkasiin jira obboleewwan kiyya hangas immoo Ini obboleewwan kiyyaa chaayinaala keessanii jajjabeessaa na guddisaa na qarqaaraan isin jedha akka gatii qabeessa yookaan immoo nama tokko yoo sagalee ta'e sagaleen kiyya sun dhagahamuuf isin ga'e isin raawwachuu qabdan irraa chaayinaala kiyyaa share like subscribe godhan akkuma isin yeroo hedduu yeroo afur wal dubbadhe viidiyoo tokko keessatti waan maaliif namni dhibbaa qalaalee nama dhibba torba wayii nama like godhin dhibba shanii wayii nama like godhin waan ta'eef subscribe godhin warra addisii سنساني فين دبده إن شاء الله والله ربي إنه أنا جبت نديو على فسوق يعني بيا خير يعقلوا نفس ساعتين من فيديو رابو كل جربون هالكنيلة ندلو كنا كمان بوجه تاني فيديو كلنا كابو كلنا فيها كسمة كلنا سكاليتي كلنا فيديو تفهموا الإفهام نسنجرا أما سمو مكيفة سكالي مكيفة اللي نجيكا إنها كسين ترى وهم دافو ربي إن أمي جبت نديو على فسوق إن شاء الله ودقلتوما وروني لايك وشبر أجمعت لايك سبسكرايب بوتاني channel kita wasu jatan sinjal lafti dia hijrah aku masih nak kan dukana ujar sawa na video ni lek kulkula utin juru kulna video ti famu di
akkuma isin jedha deebi'uudhaan akkasin jedha bulee wanki yeroo itti immoo viidiyoo biraatiin dhufaa viidiyoo aqiida islaamaa akkasin jedha amman tanaaf immoo suuraa qur'aanaa keessaa suuratul iklaas takkatti qofaan isin garuu barbaada suuraa otoon qara'in dura maal isin jechuun fedha warri chaayinaa lan qabne chaayinaa la seenaa baadaka zagaraa rabbaarnotu baradha ar'an tan mana keenya teenyee waan barbaanne barachuu jirra waan barbaanne barkachuu jirra alhamdulillah rabbil alamin rabbi guddaa galannaa gahu carraa olaanaa marqate bakka yoon ofii isaatii tiktookii feesbuukaa fi miidiyaalee garaagaraa fidatee sa'aatii guutuu achi daddansaa walaalatti wanti barnoota irraan dhorku wanti quraan irraan dhorku tasuma hin jiru wallaahi alhamdulillah kaleen har'aa miti harreelleen kalee miti ani waan viidiyoo keessatti baay'inaan waa'ee barnootaatti dubbachuu jira akkuma isin jedhe obboleewwan kiyyaa yeroo ammaa kana qalbii dhabuu malee carraa barnoota akka jaabatti qabna alhamdulillah rabbil alamin qalbii keenya rabbiin immoo la imaana nuuf kennu qalbii yoo namni fuumataa dhabne yoo itti yaadu dhabne malee waan tasuma barnoota barachuudhaan hundaan geessuun qabnu alhamdulillah alqaidatu nuraniyaa aqiidaalee islaamaa waan barbaanni oolanii gama oolaniitiin baranne harkasii moora waan barbaanne baranna nazaanamu jira maaliif jennaan aywa silkii razaanamu jira silkii biraarraa jechuudha akkasii buleewwan kiyya wanti barnoota irraa dhorkuu tasuma hin jiru yoo qalbii keenyatti achi yoo qalbii dhabne achi barnoota barachuu wanti hundaan geessu tasuma hin jiru fayyaa qabaannaan sudah rabbiin waysa jiraannaan bara ammaa kanatti alhamdulillah carraa bareedaa qabna koottaa markaza immoo affeerama markazni immoo gara kuma wayti wallahi dhugaa dubbachuuf alhamdulillah akkasiin jedha otoo viidiyoo keen ngolabiniin duratti akkuma isin jedhe qur'aana keessaa suuratul iklaas isin affeereen akkasuma achi wada viidiyoo kee gabaabsa isinirra a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله أكسي يروتان مو أكو سنجريت فيديو براك وقت نسني دفع عمسي لايك شير سبسكرايب ولا channel لك يا بوديسا قد فدا كسين جد أمتك يا كالي في كواجه ما جالتا ما ورا إلى أماتي channel تسليم جل تركم تنامو بودا كلا ما وري ما تتنير نورو فجتان أكسين نجد يرو برا فيديو برا كابدي هم مسين يفونا كنا نفتح فيا بتونا كبار دا بكرتني حرا بولا عاني تسليم تيسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسين جل نجنا كبار دا السلام